sochii waraana daangaa Itoophiyaatti taasisaa jirtu USA'n duuba buutee hordofaa akka jirtuu fi cimsitee akka badaleeffattu gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa USA'dhaa Maayik Hamar ibsan. Maayik Hamar kana kan jedhan kibxata kaleessaa fulbaana 20 qaamolee waraana keessa jiran maritti akka deebi'an gochuudhaaf imala gara Itoophiyaatti taasisaniin miidiyaadhaaf ibsanii turan. Dubbii isaanii kun dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa waraanni Eertiraa kallattii hundaan humna guutuudhaan guyyaa har'aa waraana nurratti banee jira jedhe. Eertiraan humna eeggataa dabalatee humna waraanaa qabdu hunda bobbaaftee jirti jechuudhaan erga himataniin boodaadha waraanni kuni dhaabbatee mariin akka eegalus Ameerikaan sochii taasisaa jirti. Sochii loltoonni Eertiraadhaa daangaa Itoophiyaatti taasisaa jiran hordofee turre kan jedhan Maayik Hamar cimsinee mormina jechuudhaanis dubbatanii jiru. Loltoonni Eertiraadhaa daangaa Itoophiyaa sinuu isaanii rakkoo duraanuu walxaxaatee kana hammeessuu ta'uu dubbatan Maayik Hamar humnoonni alaa walabummaa fi daangaa Itoophiyaa kabajuu qabu walitti bu'iinsa hammeessuu irraa of qusachuu akka qabanis dhaamanii jiru. Akkuma irra deebiidhaan ibsaa turre kuni kan baay'ee nu yaaddeessee fi dhaabbachuu qabudha jedhan. Waa'ee loltoonni Eertiraadhaa hirmaachuu gama mootummaa Itoophiyaatis ta'e Eertiraadhaatiis wanti jedhamee hin jiru. Kanaan dura garuu aangaa'onni Itoophiyaadhaa waakkatanii jiru. Qondaalli Ameerikaadhaa kun ibsa isaanii rakkoon qaamolee wal waraana gidduu jiru waraanaan kan hiikamuu miti jechuudhaan dubbatan. Qondaalli TPLF waraana Eertiraa alatti waraana Itoophiyaa humni addaa Amaaraa fi fannoo qooda fudhachuu himu. Waraana kana dura irratti garuu Eertiraan hirmaattee akka turtes ni himama. Ergamaan addaa USA'dhaa imala gara Itoophiyaa taasisanii turaniin muummee Abiyyi Ahmad waliin illee akka wal argantu dubbatamaa jira. Haa ta'u malee dhimmicha irratti odeeffannoo bal'aa hin kennine. Muummee Abiyyi Ahmadin ala aangaa'ota mootummaa olaanoo biroo bakka bu'oota TPLF ergamaa addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo fi kan waliin waraanni mariin akka xumuramu argatu socho'aa turanii jiru. Qaamolee wal waraanaa wal amananii gamtaa Afrikaa jalatti akka mari'ataniif dhiibbaa gochaa jirra kan jedhan qondaalli kun dhiibbaan dippiloomaasii kun ammaas Niwuyoorkitti itti fufee akka jiru dubbatan. Waraanni Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru karaa nagaatiin akka xumuramuufis USA'n dhiibbaa akkamii akka gootu kan gaafataman Maayik Hamar waraana kana dhaabsisuudhaaf USA'n filannoo hedduu lafaa qabdi jechuudhaan ammatti garuu dippiloomaasii irratti haa xiyyeeffannu jedhe. Dabalataanis qaamolee lamaan bifa wal amanuutiin danda'anii gamtaa Afrikaa jalatti akka mari'ataniif torbee kana Niwuyoorkitti bakka bu'oota gamtaa Afrikaatii fi qaamolee biroo waliin wal akka arganiif hojjechaa akka jiran hima. Muddama mootummaa federaalaatii fi TPLF gidduutti adeemaa ture erga tureen booda humnoonni TPLF buufata waraanaa Itoophiyaa haleeluu hordofee ture. Waraanni baatiiwwan 22 dura turan Tigraayitti kan eegaledha. Waraanicha Tigraayittis eegaluudhaan gara Amaaraa fi Affaaritti babal'achuu badii guddaa dhaqqabsiisee jira jechuudhaan lammiileen miliyoonotaan lakkaa'aman qeerraa yoo buqqa'an sababa waraanaatiin kanneen deeggarsa namoomaatiif saaxilamanis hedduu jechuudhaan dubbatanii jiru. Miseensonni gumii paartiilee morkattootaa jiila gamtaa Awurooppaa waliin marii taasisan. Afeerraa gamtaa Awurooppaatiin godhameen miseensonni gumii paartiilee morkattootaa simannaa waloodhaa hoogganaa jiila gamtaa Awurooppaa Itoophiyaatti ambaasaadar Roolaand Koobiyaa fi gamtaa Afrikaatti hoogganaan jiila gamtaa Awurooppaa ambaasaadar Birgittee Markusen guyyaa kaleessaa fulbaana 20 hoteela Hayaat Rijensiitti qopheessan irratti argamanii marii bal'aa taasisanii jiru. Jiila gamtaa Awurooppaa hoogganaa Koree dhimma gamtaa Awurooppaa kan ta'an Daavid Maak Alistaarii fi ambaasaadar Roolaand Koobiyaatiin kan durfame yoo ta'u miseensota paarlamaa Awurooppaa 10 of keessaa qabudha. Marii kana irratti miseensonni gumii paartiilee morkattootaa paartiilee koongiresii federaalawaa Oromoo, adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Ogaaden Areenaa Tigraay, sochii biyyoolessa waraayitaatii fi madarak irraa bakka bu'uudhaan irratti argamanii jiru. Marii sa'aatii 2 ol fudhate kana irratti miseensonni gumii dhimma nageenya biyyaatii fi wal waraansa kaaba Itoophiyaatti akkasumas wal waraansa Oromiyaa keessa gaggeeffamaa jiru ajjechaa suukanneessaa fi hidhaa seeraan alaa buqqaatii ummataatii fi beela biyya hubaa jiru irratti ibsa bal'aa kan kennan yoo ta'u hawaasni addunyaa wal waraansa Oromiyaa keessa jiru xiyyeeffannoo gahaa kennuu fi dhabuudhaan balaa guddaa akka dhaqqabsiisaa jiru himan. Akka miseensonni gumii paartiilee morkattootaa jala sararanii ibsanitti wal waraansa Oromiyaatii fi iddoolee garagaraatti biyyattii keessa jiru moggatti dhiibanii wal waraansa kaabaa qofa dhaabuun rakkoo nageenya biyyattiitiif furmaata akka hin finnes dubbatanii jiru. Kanaan wal qabateetis qaamoleen kaabatti wal waraanaa jiran wal dhabdee isaanii caasaa gamtaa Afrikaa jalatti araaran furachuudhaa fi tattaaffii godhamaa jiru ni deeggara jechuudhaan ibsan. Haa ta'u malee mootummaan Eertiraadhaa
jidduu lixummaadhaan hin barbaachifne balfamaa fi birmadummaa biyyaa cabsee gochaa jiru kan balaaleffatanii fi kan dhaabbachuu qabu ta'uu himanii jiru. Kanaafis dhiibbaan dippiloomaasiitii fi hawaasa addunyaa cimee akka itti fufuus gaafatanii jiru. Gama biraatiin wal waraansi dhaabbatee mariin biyyoolessaa hunda qaama walabateen gaggeeffamuun furmaata waaraa akka fidu ibsanii jiru. Mariin biyyoolessaa waggoota dheeraadhaaf ajandaa paartiilee morkattootaa dhaadheessaa turan ta'uu isaatiin mariin haqa qabeessaa fi hunda galeessaa akka taasifamuu fi ce'umsi gama dimokiraasii akka milkaa'u taasisuu kaayyoo ijoo gumiin paartiilee morkattootaa ijaarameef akka ta'e hubachiisanii jiru. Haa ta'u malee akkaataa amma mootummaan itti adeemaa jiruu fi komishiiniin marii biyyoolessaa walaba hin ta'in haala iftoomina hin qabneen hundeessuun marii bu'aa qabeessa rakkoo walxaxaa biyyattiitiif furmaata waaraa laatuu ni gaggeeffama abdii jedhu akka hin qabnes ibsanii jiru. Kana waan ta'eef gamtaan Awurooppaadhaa yaada morkattoota biyyaa baraaruu danda'u kana cinaa akka dhaabbatuuf deeggaran gaafatanii jiru. Ambaasaadder Roonaald Koobiyaa fi Daavid Maaqalistaar gama isaaniitiin wal waraansi Itoophiyaa keessa jiru kan daran isaan jaachisee fi gaaga'ama gaanfa Afrikaatii fi dhiibbaa garaagaraa Awurooppaa irratti kan fiduu danda'u akka ta'e ibsanii waraanni kaabaa fi Oromiyaattis gaggeeffamu furmaata hatattamaa akka argatu akka hojjetan himanii jiru. Haaluma kanaan rakkoon siyaasa waraanaa dhale akka furamuufis gahee qopheessitoota ijoo ta'an akka miseensonni gumii paartiilee morkattoota mootummaatii fi humnoota siyaasaa garaagaraa waliin akka dhiyeenyaan hojjetan eeranii jiru. Itoophiyaan biyyoota ijoo hariiroo michoomina cimaa gamtaa Awurooppaa waliin qabdu waan taateef nagaa fi tasgabbii fi sirna dimokiraasii dagaaga keessatti arguudhaaf hawwii qabna jedhan. Aanaalee godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa Haleellaa Finxaalee Amaraatii fi shororkeessitoota fannootiin jalaa jiranitti manneen barnootaa hedduminaan barbadaa'uun ibsame. Adeemsa baruu fi barsiisuu erga gufatee bubbulee jiraattonni gomatu. Gama biraatiin godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa keessatti kan argaman barattoonni kutaa 12ffaa aanaalee 5 irraa qormaata biyyoolessa fulbaana 30 irratti hin hirmaatan jechuudhaan himame. Aanaalee Horroo Limmuu fi Eebantuu Limmuu Kiraamuu fi Giddaa ayyaana dabalatee bakkeewwan Haleellaa Finxaalee Amaraatii fi shororkeessitoota fannoo jala jiraniin barattoonni hedduun qormaataaf akka hin teenye waajjirri barnoota godina Wallaggaa Bahaa beeksisee jira. Aanaalee 5 godina Wallaggaa Bahaa jalatti argaman kanneen sababa rakkoo nageenyaatiif barnoota irraa waan hin turreef qormaata biyyoolessa kutaa 12ffaa fulbaana 30 eegaluu irratti akka hin hirmaanne kan ibsu beeksisni biiroon barnootaa godinichaa yeroo qormaata aanaalee kanneeniif qofatti akka ifoomuuf fulbaana 30 booda akka ibsamu beeksisee jira. Aanaalee godina Horroo Guduruu Wallagga keessaa kanneen akka aanaa Amuuruu Horroo Bulluq, Horroo Jimmaa, Gannatii Jaartee Jaardagaa fi Abbeerongutti ammoo magaalota aanaarraa kanaaf manneen barnootaa gandoota baadiyyaa hedduun galmee barnootaatii fi qophii barumsaa akka hin eegalin maddeen keenya himanii jiru. Akka fakkeenyaatti gandoota baadiyyaa aanaa Amuuruu 13 guutumaan guutitti humnoota Finxaalee Amaraatiin buqqaafamanii jiran keessatti akkasumas gandoota baadiyyaa 3 uummatni irraa buqqaafamuu baatus Finxaalee jiidhaa qabamanii jiraachuu dabalatee magaalaa Agamsaatii fi ganda Joojii Mirgii keessatti galmeen barnootaa haaraa akka hin eegalamin himamaa jira. Manneen barnootaa hedduun aanicha keessatti gubatanii fi saamamanii jiraachuu kan himan maddeen bakkoota muraasatti ammoo buufata humnoota Finxaalee Amaraatii fi fannoo ta'een waan jiruuf tajaajila barnootaatiif qophaa'aa miti jechuudhaan ibsan. Aanaalee godina Horroo Guduruu Wallagga 7 keessatti gandoonni baadiyyaa 50 ol ta'an guutumaan guutitti barnoota addaan kutanii jiraachuun himama. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Kiraamuu keessatti gandoota baadiyyaa 13 rakkoo wal fakkaataa qabaachuu kan himan maddeen keenya adeemsa baruu fi barsiisuudha godinoota lamaan keessatti erga gufatee waggaa 2 ta'uudhaaf akka deemus himamaa jira. Hawaasni gandoota baadiyyaarraa Haleellaa Finxaalee Amaraatiin buqqifame magaalota aanaa keessa qubsiifamanii jiran bakka buufatanii jiranitti ijoollee ofii akka hin barsiifne ittifamaa jiraachuunis himamaa jira. Barsiisonni hedduun Finxaalee Amaraatii fi shororkeessitoota fannootiin ajjeefamuu fi manneen barnootaa hedduunis humnoota kanneeniin cufamanii jiraachuu ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaatis ta'e biiroon barnoota Oromiyaatis hanga ammaatti waan jedhe hin qabu. Kuni kanaan osoo jiru Haleellaan Finxaalee Amaraatii fi shororkeessitoonni fannoodhaa hawaasa nagaa irratti raawwatamu ammallee
godinicha keessatti hammaatee itti ufee jira. Na Arsii lixaa aanaalee akka Dodolaa, Shaashamannee, Nageellee, Arsii Heeban Arsiitii fi Koflee fi Bishaan Gurraachaa Arsii aanaa Sudee fi kanneen biroo keessatti caasaaleen mootummaa maqaa deeggarsaa yaa'isa biyyaa jechuudhaan dirqamaan maallaqa uummatarraa sassaabaa jiru. Waraanni waliinii Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiruuf bajata olaanaa ramaduudhaan waraanicha adeemsisaa kan jiru mootummaan Itoophiyaadha.